ta'an dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el dhaabichi akka fayyuu fi kufaatii hooggansaa isa mudatee jiruuf yaa'ii taasisuun barbaachisaadha jedhan. Miseensonni koree giddu galeessaa dhaabichaa 14 pirezidaantii yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa dabalatee yaa'icha irratti akka hin hirmaanne beeksisaniiru. Obbo Geetaachoo Raddaa dabalatee miseensonni koree giddu galeessaa 14 irratti hin hirmaannu kan jedhan yaa'ii waliigalaa 14ffaa dhaabichaa guyyaa booruu kibxata hagayya 7 bara 2016 magaalaa Maqaleetti taa'amuuf jira. Dhaabichi fuula miidiyaa hawaasaa isaa Facebook irratti akka maxxansetti yaa'ichi yaa'ii fayyina dhaabichaa akka jedhamedha. Dura taa'an dhaabichaa Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el dilbata kaleessaa hagayya 5 bara 2016 ibsa sabaa himaaleef kennaniin yaa'ichi dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraayin fayyisuuf uummatichi beenyaa isaaf malu akka argatu taasisuudha jedhanii boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa haala addaatiin waraqaa beekamtii dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraayiif kenneera kan jedhe gaaffii dhaabichaan alattidha jedhanii murtoon amma kenname dhaabicha hagayya 3 bara 2016 akka hundaa'e kan fakkeessuu fi kun immoo waliigalteen Piriitooriyaa hin jiru akka jechuutis jedhaniiru. Mootummaa federaalaa Itoophiyaatti tajaajilli koominikeeshinii ibsa wiixata har'aa baaseen immoo akka waliigaltee Piriitooriyaatti dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraayin haala addaan seera qabeessa taasisuun dirqama hin turre jedhee akka waliigaltee Piriitooriyaatti heera biyyattii fi aangoo dhaabbilee heera mootummaa kabajuuf addi bilisa baasaa uummata Tigraay dirqama galeeras jedheera. Koomishiniin to'annoo dhaabichaa wiixata har'aa ibsa baaseen yaa'ichi xiiqii keessa seenuunii fi maaltu na dhibdeedhaan fedhii qaama tokko adeemsisuuf qophiin kan itti taasifamaa jirudha jedheera. Itti aanaa pirezidaantii yeroo naannoo Tigraay kan ta'an Leetenant Taaddasee Warradaa gama isaaniin garaagarummaan siyaasa qofaan furmaata argata jedhanii yaa'ii adda bilisa baasaa uummata Tigraay dabalatee naannicha keessatti ayyaanota taasifamaniif humni nageenyaa qophii ga'aa taasiseera jedhaniiru. Itti dabaluunis naannichatti addatti immoo magaalaa Maqalee keessatti hiriira deeggarsaas ta'e mormii yeroo murtaa'eef dhorkamuu isaa ibsaniiru jechuun Maqaleerraa Mulgeetaa Asbahaatu gabaase. Lammiileen Sudaan waraana Sudaan keessaa baqaaf Itoophiyaa godina Gondar lixaa buufata baqattootaa Awlaalaa keessaa ba'uudhaan daandiirra jiraachaa turan lakkoofsaan 800 ka ta'an gara Sudaanitti deebi'uuf deemsa miilaan akka jalqaban dhaaba tokkummaa mootummoota gamtoomanitti koomishiniin dhimma baqattootaa sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Ji'oota 3 darbaniif buufata baqattootaa naannoo Amaaraa godina Gondar bahaa keessatti kan argamu Awlaalaa fi Kumar keessaa sababoota rakkoo nageenyaa fi hanqina tajaajilaan mudate jedhaniin gara daandiitti ba'uun jiraachaa kan turan baqattoonni lammiilee Sudaan dhaabbata mootummoota gamtoomanitti koomishiniin dhimma baqattootaa gara biyya sadaffaatti akka isaan dabarsu gaafataa turan. Ta'uu baannaan garuu gara biyya isaanii kan waraana keessa jirtu Sudaanitti akka deebi'an gaafachaa turaniiru. Baqattoonni gaaffii kanaaf deebii hin arganne jedhanis torban darbe jimaata hagayya 3 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gara biyya isaaniitti deebi'uuf adeemsa miilaan jalqabaniiru. Baqattoota lammii Sudaan adeemsa miilaan gara Sudaanitti imalaa jiran keessaa tokko kan ta'e Abdul Samad Naasir sagalee Ameerikaatti akka himetti jimaata ganama sa'aatii 2 eegallee adeemsa keenya kan eegalle yommuu ta'u qaamni imala keenya nu dhorkee hin jiru. Daandii irrattis rakkoon nu mudatee hin jiru. Awlaalaa irraa fageenya kiiloomeetirii 20 imallee magaalaa Makkaa jedhamu bulle. Guyyaa itti aanu ganda Uhaa magaalaa jedhamu geenyeerra. Awlaalaa irraa kiiloomeetirii 60 kan fagaatu. Roobni cimaan naannichatti roobu adeemsa keenya hanga tokko dadhabsiisaa taasisuus gaariidha jedheera. Dhimma kanarratti kan gaafatame UNHCR deebii karaa iimeeliin sagalee Ameerikaaf ergeen baqattoonni lammiilee Sudaan 800 ta'an gara Sudaanitti deebina jedhanii adeemsa gara daangaa matammaatti jalqabuu isaanii ibsee haala nageenya Sudaan keessa jiruun garuu baqattoonni kunneen akka deebi'aniif haala mijeessuu irratti koomishinichi walii hin gallee jedheera. Namoonni fedhii isaaniitiin ni deebina yoo jedhan immoo dhorkuu hin danda'us jedheera. Adeemsa hanga daangaa matammaatti taasisan irratti rakkoon fayyaa kan isaan quunnamu yoo ta'e garuu ambulaansiin qophaa'uu isaas ibseera. Itoophiyaatti tajaajila baqattootaa fi warra baqarraa deebi'anii akkasumas bulchiinsoota naannoo irraa dhimma baqattoota lammiilee Sudaan kan adeemsa miilaan gara biyya isaaniitti deebi'uu jalqabaniiranii ilaalchise deebii argachuuf yaaliin taasise naaf hin milkoofne jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase.
Aangawoonni Itoophiyaa fi Somaaliyaa wal dhibdee dippiloomaasii erga jalqaba bara kanaa qabee biyyoota lamaan gidduutti hammaataa ture xumuruudhaaf yaalii taasisaa jiraniin Ankaraa keessatti marii alkallattii geggeessaa jiru. Maddeen dippiloomaasii VOA sagantaa gaanfa Afriikaaf akka himanitti jilli biyyoota kanaa kallattiidhaan wal arguu hin dandeenye. Bakka Saatarkiin gam lamaan jaarsummaan gidduu seentee jirti. Dhimma ijoo irratti mari'achuu qabu waliigaltee wal hubannoo Somaaliilaand waliin amajjii tokko kan Itoophiyaan buufata galaanaa daandii argachuudhaaf gaafatte jedhamee eegama. Marii sana dura pirezidaantiin Turkii Rajab Tayyib Erdogan hoogganoota Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammadiif kan Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin marii geggeessan araarri akka uumamus gaafataniiru. Oduu taanutti dabarraa Taanzaaniyaatti hiriira mormii wixata har'aa taasifamuuf ture dursuudhaan poolisiin biyyattii dilbata kaleessaa hoogganoota paartii siyaasaa mormituuf deeggartoota isaanii to'annaa jala oolcheera. Poolisiin Taanzaaniyaa dilbata kaleessaa akka beeksisetti hiriirri paartii mormitootaan waamame hiriira jeequmsaa waan ta'eef dhorkameeraa jedhe. Dhorkii kana hordofees hoogganaa paartii siyaasaa mormituu Chaadeemaa kan ta'e Firiimaan Maaboyee fi itti aanaa isaa Tunduu Liisuu to'annaa jala oolcheera. Akkasumas dargaggoonni deeggartoota isaanii ta'an lakkoofsaan hanga 500 ta'an poolisiin to'annaa jala oolfamaniiru. Dhaaboliin mirgaaf falman wixata har'aa tarkaanfii kana balaaleffataniiru. Taanzaaniyaatti bara 2021 pirezidaantiin biyyattii bulchaa ture Johaan Maagufulii du'uu hordofe bakka isaa kan buufame Suluhu Hassan bara 2023tti paartileen siyaasaa mormituu walitti qabamuu fi namoota bakka tokkotti akka waamne dhorkaa irra kaa'ee kan ture yommuu ta'u dhaabbilee mirgaaf falmaniin qeeqni irratti dhiyaachaa jira. Dhaabbata Human Rights Pressitti akka himetti akkuma yeroo Maagufulii pirezidaantii Taanzaaniyaa turetti miseensonni dhaabolee siyaasaa mormitoota to'annaa jala oolfamaa jiru jedheera. Filannoo miseensota paarlaamaa fi pirezidaantii bara dhufu Taanzaaniyaatti gaggeeffama jedhamee eegamuuf biyyattiin haalota kanaan dura keessa turtetti duubatti deddeebi'uu hin qabdus jechuun himeera. Taanzaaniyaatti gamtaan dhaabolii mirgaaf falmanii kan dhaabolii mirgaa 250 ol of jalatti qabu ibsa baaseen kanneen to'annaa jala oolfamaniiran haal duree tokko malee gadhiifamuu qabu jedheera. Ugaandaa magaalaa guddittii Kaampaalaa keessatti bakka balfi itti gatamu sigigaachuu isaatiin lakkoofsi namoota du'anii 23 ga'uu aangawoonni beeksisan. Sanbata xiqqaa darbe kana rooba cimaa roobeen magaalaa Kaampaalaa gama kaabaa aanaa Kiteezii keessatti kan argamu bakki balfitti gatamu sigigaachuu isaatiin lubbuu namootaa fi horii irraan balaan ga'eera. Dubbii himaan magaalaa Kaampaalaa Daani'eel Nuweebine madda oduu Ajaans Firaans Pireesitti akka himanitti hanga ammaatti balaa kanaan namoonni 23 du'uu mirkaneessanii ammayyuu barbaachitti fufee akka jiruu fi warri miidhaan irra ga'e dhaabbilee gargaarsaa kaan waliin ta'uun gargaarsi taasifamaa fi akka jirus ibsaniiru. Bakka balaan kun itti dhaqqabetti hoogganaa kan ta'an Yaasiin Naadiidee dilbata kaleessaa ibsa kennaniin warra du'an keessaa 5 daa'imman akka ta'anidha. Kantiibaan magaalaa Kaampaalaa Eeriyaas Luukwaagoo balaa akka biyyaatti dhaqqabe jedhanii ammayyuu namoonni balaa kanaan balfa kana jalatti awwaalamanii jiran hedduun waan jiraniif barbaachitti fufee jiraachuus ibsaniiru. Pirezidaantii Yuugaandaa Yuuveerii Museveni namoota balaa kanaan miidhaan irra ga'e barbaaduuf gargaarsa akka taasisaniif humna waraanaa warra humna addaa jedhaman ajajuu isaanii ibsanii namoonni bakka balaan akkasii dhaqqabuu danda'u akka jiraataniif qaama eeyyama kennes beekuun barbaada jedhaniiru. Magaalaa Kaampaalaatti bakki balfitti gatamu kun lafa heektaara 14 kan uwwisu bara 1996tti kan hojii jalqabeerudha. Roobni cimaan Yuugaandaa dabalatee biyyoota Afrikaa bahaatti roobaa kan jiru yommuu ta'u Itoophiyaattis ji'a darbe naannoo kibba Itoophiyaatti lubbuun namoota gara 250 darbuun isaanii yaadatama. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp tooraan marsariitii isaanii keessaa tokko to'atamuu yookaan haak taasifamuusaa ibsanii jiru. Ittaanaa pirezidantummaaf ka Tiraampiin cina dorgomaa jiran J.D. Vance dilbata kaleessaa gaaffiif deebii miidiyaalee hawaasaa wajjin taasisaniin kaadhimamtoota paartii Dimookiraatotaa irratti xiyyeeffachaa turan. Gama biraatiin ittaantuun pirezidaantii Kaamlaa Heeris ittaanaa isaanii Tiim Wooltz wajjin ta'uudhaan waa'ee dinagdee irratti xiyyeeffatanii duula na filadhaa taasisaa turan. Gabaasa kana Veroonikaa Baaldaraas Igleeshiyaatu qopheesse Bafaqaaduu Morodaa dhiyeessa.
pirezidaantii duraanii fi dorgommii pirezidaantummaa bara dhufuutii fi taasifamu irratti kaadhimamaa paartii riippaabilikaanotaa kan ta'anii Doonaald Tiraamp fuula miidiyaa hawaasaa dhuunfaa isaanii isa Tiruuz yookaan dhugaa jedhamu irratti yeroo jalqabaatii fi erga ifa taasisanii booda toorri marsariitii yookaan weebsaayitiin duulli garee isaanii itti fayyadamu harka namaa keessa galuusaa yookaan haa godhamuun isaa mata duree oduu ta'ee itti fufee jira. Tooraawwan marsariitii keenyaa hedduu keessaa tokko mootummaa Iraaniin to'atamuu yookiin haa godhamuu isaa korporeeshiniin Maayikiroosooftii nutti himeeraa jedha wanti Doonaald Tiraamp fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti maxxansanii. Aanga'oonni Iraan garuu himannicha haalanii jiru. Sochii toora marsariitii Tiraamp kanaa to'achuutiin kan ka'e iccitii yookaan galmee fudhatameera jedhame keessaa tokko waa'ee nama itti aanaa Doonaald Tiraamp ta'uudhaan dorgomaa jiranuu Jeedi Vaans. Jeedi Vaans dilbata kaleessaa miidiyaalee adda addaa irratti dhiyaatanii dubbatanii jiru. Garuu waa'ee wal dorgommii pirezidaantummaa irratti kan xiyyeeffatan. Seenaateera kutaa Ohaayoo kan ta'anii Jeedi Vaans dhaabbata televezyiinii ABC sagantaa This Week yookaan torban kana jedhamu irratti yommuu dubbatanii waa'ee ilmoo qabaachuutiif dhiisuu irratti ibsa wal falmisiisaa ta'e kanaan dura kennaniin qeeqa bal'aa isaan irratti dhiyaate deebisanii qeequudhaan dubbii isaanii gara imaammata kaadhimamtoota paartii dimokiraatotaa irratti luuccessaniiru. Akkasis jedhan. Waa'ee qaala'insa gatii maaliif dubbannaa? Gatiin wantoota jireenyaa barbaachisaa ta'anii humnaan ol ta'uusaa imaammata Kaamilaa Haaris irraa kan ka'e ta'uusaa akka dhugaa ta'e maaliif dubbannu? Sanbata gaddaa walga'ii Kaamilaa Haaris kutaa Nivaadaa magaalaa Laas Veegaas keessatti taasisan irratti waa'een diinagdee ijoo ture. And it is my promise to everyone here when I am president, we will... Yeroo an pirezidaantii ta'u waadaa an nama maraaf seen maatii hojjettoota Ameerikaaf hojjechuuf qabsaa'u itti fufuu keenya kunis mindaa gadaanaa ol kaasuuf dilaala hojjettoonni namoota keessummeessan kennaadhaan argatan irra kaa'an hambisuu dabalata. Waa'ee imaammata dilaala maallaqaa kennaadhaan hojjettoota bakka tajaajilaa hojjetanuu fi kennamu yookiin isa tiippii jedhamee beekamu irraa fudhatamu hambisuu irratti yaada Kaamilaa Haaris dhiheessanii kan na jalaa hatameedha jechuudhaan mormanii Doonaald Tiraamp. Kaamilaa Haaris akka imaammata diinagdee isaanii gadi fageenyaan dhiyeessanuu waamichi dhiyaataa jiruusiin haalli duula na filadhaa isaanii jabaachaa deemuun isaa waan haalamu akka hin taane dubbatanii. Seenaatarri paartii dimokiraatotaa Eemi Kiloobaashaan ibsa televezyiinii ABC irratti kennaniin akkana jedhanii dhimma sanarratti. Filadelfiyaa irraa kaasee amma handhuura biyya keenya Wiskaansanitti bakka namootaan 15,000 ol itti hirmaatan Ariizoonaatti biyya dadammaqsiteetti uummanni fuulduratti tarkaanfachuudhaaf fedhii horateera. Kaamilaa Haaris erga taatee siyaasaa magaalaa Saan Firaansiskoo keessatti taasifame hordofanii booda dilbata kaleessaa gara Waashingten DC'tti deebi'anii jiru. Kamisa dhufu pirezidaantii Joo Baayidanii wajjiniin kutaa Meeriilaand keessatti walga'ii sabaa irratti akka hirmaatanus dursanii ibsaniiru. Doonaald Tiraamp gama isaaniitiin roobiif ta'anii kutaa Karooliinaa kibbaa magaalaa Ashviil keessatti waa'ee imaammata diinagdee isaanii ibsuudhaaf akka karoorfatan gabaasni Veeroonikaa Vaaldaraas VOA'dhaaf qopheessite kun eereera. Gabaasa